Sportiin kubbaa miilaa qabxiillee naa dhufee ture baradhee gin kubbaa miilaa naaf jiruuti jira. Mabiraata Hailiin ture. Mabiraata Hailii saamata lama eegaan taphadhee booda karaa dirreedawaa kanamaatiin deebi'ee. Dirreedawaa kanamarraa Jimma Abbaa Jifaaris amata akkaan taphadhee Abbaa Jifaar Abbaa Bunnaa Masadii waliigala amata 4 Jimma jechuudha. Hidhaa seenee baatii fi guyyaa 20 hidhamee firdi beetiidhaan fi masrajjaalee kubbaa qiyyaas ta'e osoo beekanii jechuun mootummaan hidhamee mana kophaatti asii kisii kana gizeen bee araddaa qiyyarra kisii kaziiraa guddaa nageessanii. Muhammad Ibrahim kan jaamu nama fakkeenyaaf fuula dura fakkeenyaaf hunda goradee dalaguu ture. Kiramtii gizee iraftii dhufullee guyyuu amatu gizee nagaruun amatu meedaa keessaan dhawu bakka isaa fi meedaan obboleeyyan jechuun dandeessa. ጋሹ በስራው ታታሪና ጠንካራ ሰራተኛ ነው። መልካም ስብዕናም ያለው ተጫዋች ነው። akka Itoophiyaatti kan nurra caalu hin jiru kubbaadhaan waan adda addaatiin gin abdii si kutachiisan hedduu kubbaa kanarratti gufuulee hedduutu jira. مكان خيا محمد إبراهيم جامع يخين مكان قصة يخين أكنك نيم جانتي قاشلتي نبيخني أنا أمكود لما تين كوباية قلي قندمت نمو كي قلتين قندمت قلي سامبودا خرا بروجكتي برا سقلت مشان را قلي سقلت ميافور قلي سقلت مشان بروجكتي دريدوا وكليتين شرار كده filatame dirreedhaa aftabachuu eegale sambooda bara 96 akkasumatti karaa Finfinnee deemne waancaa nyaannee jirra dorgommii lameenuu akkasumatti diviiziyoonaa fi onaanis piroojeektii irraa gizee guddanne karaa diviiziyoonaa seenne sambooda akka carraatti Jijjiga Poolisarraan kilaba eegale dirreedhaa irraa فلذا تميجت دريدوا كونستاتي كلب نخية خدرا بابور كونستاتي خلما دا جيجا بوليس جانيني جيجا بوليس إنسانة خلنا صدفة دمو مبراتايل إنتره مبراتايل سامت لما يجان تبدأ بودا خرج دريدوا كناماتين ديبه دريدوا كنامات را جم أبا جفارس أمت تكان تبدأ أبا جفار أبا بنا مسدي waliigala amata 4 Jimma jechuudha. Sanraan deebi'eetiin burraayyoo taphadhee burraayyoo irraa deebi'eetiin asuma dirreedhaa deebi'ee naashinaal simintiin ture. Naashinaal simintoo irraa ammas deebi'eetiin boorana deemee boorana amata akkaan taphadhee amata akkaan taphadhee booda immoo dhufeetiin dawuu poolis akkasumatti amata akka sanirraan immoo tattaantu waraabeedha kilabni xiyya kan xumuraa hatee waraabee taphadheetiin jira. Akka carraatti dandeettii osoo qabdu hin mul'attu. Gizees asiis taphannee jirra humna keenya hangam hanga danda'u ni beekan akka Itoophiyaattis ilaa beeraa ibdunii maraxameetiin ture taaddaagii jechuudha. Amma 20 gad ol dargammii godhee badhaasa adda addaatis madaaliyaas waancaalees hedduu fudhadheetiin jira.
Premier League dan taphadhe amat shan jechuu walii gala. Sanii as Super League fi Beeraawi Liigiin taphadhe. Ni jiran hedduu akka xiyyaatti illee to'atu carraa harkatanii osoo dandeettii nurraa ol qabanii ganda keessatti carraa kan harkachuu dhabuudhaan ganda keessatti hafanii abdii muratan. Yoomillee ta'u abdii murannu ni dhufti. Waa hundi yoo hojjenne bakka nuti ni jenne san gahuu ni dandeenya. Akkana haalli jiruu xiyyaa. Kilaboota yeroo taphattu bakka maal fa'aa taphattu? Kilaboota giseen taphadhu iskii mara giraa fi qanyi milfildi tamalalaasha sarara jechuudha. Atqiis taphadhe. Kan hin taphanne alaa kulli alkubbaa gisee taphattu boota asalxaanyiin sifilee taphatta yookiin koociin sifilee taphatta. An barranyaa malee bakka hedduu taphadheetiin jira. Barranyaa fi barranyuma qofaan ilaa ammaa hin qabne bakka hunda taphadheetiin jira. Bakka hundaas hedduu akka sii kanname uumaa sii kanname successful hin taatu gin akka carraa ta'e bakka iyyuu successful ta'eetiin jira. Naaf fakkaata. Yeroo ammaan tana haalli dirree du'aatis ta'ee yeroo ammaan tanaas ta'ee egaan hojii dhaabees yaa'iin kaateeti. Sababa yaa'iittis ta'ee asii nama qabaachuu dhabuunis carraa gandummaa jira. Gandi keenya dhalataa ganda garaadaati. Nama qabaachuu qabdu yookiin gandummaadhaan deema haalli kubbaa. Ijoollee rooga hedduudhaan jirtu jira kubbaadhaan jajjabduu kan mul'amne. Isaanis gandumaa fi yookiin nama waan hin qabneef awwaalamanii jiran. Ni jiran gandayyuu. Akkasii ta'ee akka ummataatiin sila an kayyoon dhaabee ture. Ana kayyoo dhaabee ture. Gin abdii muradhoo humna kiyyaa sangaan beekuuf ammallee ganaan ilaa carraa guddaa taphachuu niyyaa qaba. Rabbiinis akka godhu immoo abdiin qaba. Kun dandeettii rabbi naa kenne. Inshaallah anarraayis barnoota ijoolleen hedduun fudhattee dogongora nuti dogongorreen isaan jabaatanii saba keenyaas biyyaafis waa hojjetanii biyyaas yaamsisuu danda'u irra jira. Angaan danda'u an biyya kiyyaaf faayidaa guddaa godheetiin jira. Ilaa biyyaan itti dhaladheerraa ilaa Itoophiyaa jechuudha. Humna kiyyaan ganaas humna dandeettii hedduun qaba ture. Nakaan hin mul'isnes ta'eetiin jira. Shiira adda addaatiin. Ginta rabbii caala. Akka sabummaattis miidhaan ni jira. Akka sabummaatti hedduu miidhaa guddaa jira. Anuu numaa ilaa ammaatti amma beekan egaa afran qal'oo dhuftee simannaa goggoonee booda malee gaashuun na beekan qoosaallee na baasanii gaashuun na yaaman. Bakka iyyuu ilaa gadaama jetta maqalees Gondaris gisee hojii deemtu ta'e isaanii bahaliidha jaamta. Ta'e kabajuudhaaf aadaa ta'e yoo uffatte bakka ati zaranyaadha. Eegas booda anamu mogganna baasanii hojii xiyyaas akkaan hin hojjenne amataa fi nu dhaaban jechuudha. Eega Jawaar dhufe gaafa Jawaar simannaa isa eeguudhaaf wanna jenne jechuudha. Fi Akkam faayattee kana ibsiga. an aadaa keenyaa fi uffata gisee Jawaar dhufu aadaa dura gisee afran qal'oon dhuftuu biyya alaarraa simannaa afran qal'ootii fi alaabaa keenya matatti fi akka skarpii godhadheetiin aadaa kiyya uffadhee isaan simannee sanumarratti nama hedduun na beeka akka dirreedhaattis sanii alas bakka sanirraa eegalteeti miidhaan adda addaan dhufe intarneetaanis maqaa balleessuunis eegalame guyyaa Jawaar dhufe immoo suufaa fi alaabaa keenya godhadheetiin fi karabaataa alaabaa abaa'oo teenya. San eegaan uffadhe booda bakka miidiyaalee adda addaattis gaggadhiisuu eegalanii. Kilabni dirree du'aan nayaame hundi nayaamee ture. Kilaba kiyyarraa malqaqaa fidadhee akkan as hojjedhu. Ni hojjedha jee wal taanee wanna jenne booda san booda bakka dhaabbatte. Haalli sunis hedduu miidhaa hedduu sabummaadhaan na dhufe. Ilaa irraa successful kan ta'e tasabummaa osoo hin jiraanne jechuudha. Saba kiyyaa waan beekan ture. Biyyayyuu dabuubis Oromiyaa keessaas taphadhee ilaa Amaaraa kilil Gondaris waatii sadiillee taphadheef Faasil Kanamaa jechuudha. Sani gaafas nan jiru aga sabummaan kiyya dhufte gin hedduu miidhaan adda addaan irra dhufte jirti. Ana malees sabummaadhaan hedduu miidhaan dandeettii fi bu'aa biyya kanaaf buusuu osoo danda'u hedduutu jira. Abdii kutachiisanii dhaabsisan akkuma kiyya daran meeqaatu jira jeetiin anittu anarra gisee ilaalu meeqaatu dammoo Oromiyaa tana keessaas ta'ee biyya biraattis akkanatti sabummaadhaan dhiibbamee osoo dandeettii fi
biyyaaf hojjechuu danda'u midhaan guddaan irra geessa jeetii yaade tilmaame akka xiyyaatti. Mee maqaballeessi yeroo sitti gaggeeffamu maal faasiin jedhanii? Maqaballeessin ta duraa tanii simannaa jawaarsiin jee sanirraayin simannaa jawaarraayin haati san booda dammoo hokkara adda addaatu dirree dhawaa tana keessa deemu ture hokkara saniin eegalee hangaan waan numaa takka hin beeknetti maqaa kiyya balleessanii nanga mana torba gubdee jirta namallee ajjeeste jaanii miidhaa hidhaa seenee baatii fi guyyaa 20 hidhamee firdi beetiidhaanii fi masrajjaalee kubbaa kiyyaas ta'e osoo beekanii jechuun mootummaan hidhamee mana kophaatti asii kisii kana gizeen bee araddaa kiyyarra kisii kaziiraa guddaa nageessanii hanga lubbuu namaa baastee ja'an bakka anaan hin jirretti quballeen qabu lubbuu baaste ja'anii firdi beetii na deddeebisanii akka rabbii tasaa taatee rabbiin haqa baasee bahee onoo haala kanarraan jira jeeti. Ati yeroo inni san godhamutti ati qubanii qabda ture? Waan quban qabu hokkarri gazee godhamutti rabshaan gizee jirtu sanan qubaa hin qabu. Okay, ati an waa'ee siyaasaallee ta'u waa'ee siyaasaa keessa hin turre qubbumaa fi waa'ee ispoortii keessaan jira biyyaa biyyaan deema amatarraa guyyaa 15 guyyaa 20 raftii na kannaanii raftiidhaaf kan hin dhufu boqonnaadhaaf jechuu kiyya. Boqonnaadhaaf kan hin dhufu guyyaa 20 irraan caalu waa'ee siyaasaallee humaa takka hin beeku. Ginna Afranqalloo simachuudhaaf simalnaa hamileedhaan waan saba kiyyaas ta'e quuqamee gammachuudhaaniin an isaan simachuudhaaf aadaa kiyya uffadhee alaabaa kiyya uffadheetiin isaan bira mul'adhe Jawaar dammoo namu dara dinqisiifadha nama keenya nama siyaasaatiin qabnu waan ta'eef jijjiiramni kun dhufee dhaqeetiin isa simadhee akka carraa ta'e isa eeguudhaan guyyaa lama nuqqannanii dirqama keenya dirqama lammummaa bahachuudhaaf isteejirraan ture isa bira san booda miidhaan dulli kun hundi tan dhufuu fi maqaa balleessuun ta'ee galamte sanirraa haala saniin maqaa balleessuu fi intarneeta adda addaa ta'e isaaniitiin nagagadhiisanii hanga maqaa guddaa maqaan hin qabnee fi kaniin manaamaan hunda yaanne narra kaayan sanii maqaa na balleessanii rabbii jira ma yoomillee gin akka isaaniitiin silaa isaan abdiina kutachisanii hojiin qabu tana hojii tana akka wannaatti taateef niyyaan isaanii namuu wal dhagaa kubbaa taraan hal bakki kubbaa reedduu nama qabaachuu qabda yookiin ololo yoo sirra deeme ololli sun dafee wal gaya biyyeeyyuu ana amma asii dirree dhawaa miti Gondar Maqalee biyyaan deemu hunda wal ga'ee jira inshallah rabbi haqa sanni baasa ammallee xiqqoo mul'achuu jira yoomillee gin abdii kutadheef boo dandeettiin qabuun asii miti ilaa biyya guddattee dhaqee taphachuudhaaf niyyaas hamilees humnaas ni qaba inshallah namuu yoo jiraate ni agarra kharoora kiyya fuula dura asis ta'u carraa harkadhee deebi'ee khara bakkaan duraan ture san taphadhee biyya kiyyaaf bu'aa buusuun hin barbaada akka carraate sanirraan dammoo ilaa asii miti niyyaan kiyya ture kharoora kiyyaas ammallee niyyaan kiyya Itoophiyaarraas bahee humna kiyya agarsiisee hojii tana hojjedhee akka sabaattis bakka bu'ee namni keenya hin jiru ilaa Eurooppis ta'e ilaa biyya adda addaa kana biyya Arabaatis dhaqanii taphatan amma babbaan saayiboonni keenya akka gaatoch Biniyaam ijoollee biyya keenya bahanii taphachuun anis carraasaniin hawwii fi kaayoon kiyya san ture asuma keessaa miti fuula duraaf dammoo gizeen dhaabee yoo rabbi jee kilaboota adda addaa uumee dandeettiin qabu kanaan ijoollee guddattu ganda kiyyarraa eegaleetis biyyaafis ta'u qabee waan akka kilabaa takka uumeetiin hojjechisee dandeettiin fi leenjiin an fudhadheen leenjisaa bakka guddaa akka ga'anii fi maqaa kiyyaanis ta'e maqaa sabaatiin kilaboota jajjaboo dhaabee namni keenya dafee abdii murata silattuu tadirreedhaa ijoolleen hedduu jajjabduu ni jirti akka Itoophiyaatti haqaan seema akka Itoophiyaatti kan nurra caalu hin jiru kubbaadhaan waan adda addaatiin gin abdii si kutachiisan hedduu kubbaa kanarratti gufuulee hedduutu jira gufuulee hedduu san dammoo rabbi hojii osoo if duuban deebine if duruma laalaa gufuun sunis hanga yerooti malee
wanna jetti hedduu bakka crowded jiru ta'e tana keessatti bahuudhaaf demoo bakka geesse ni jetti san ni geessa jabaattee hojjette waan fedhe dhufu if duuba deebi'uun qaban ana raayistee hedduun barnoota sudachuu qaban ana amma maquma qofaan harkadhe malee hedduu akkaan harkadhe saniin hedduu bakkaan fedhe hin geenye beete ganaadha. Rabbi itti fufee carraa kanaas harkadhu carraa biraatis harkadhu demoo itti fayyadamuuf yeroo hunda qophiidhaan. Ispoortiin kubbaa miilaatiif maali? Ispoortiin kubbaa miilaa qabxiillee naa dhufee ture baradhee gin kubbaa miilaa naaf jiruuti jira. Kubbaa miilaa dhiisu akka fedhe waan fedhe hojjedhu kubbaa miilaa kana keessaa bahee kan hin jiraadhu natti hin fakkaatu. Bakka kubbaa taphachuu baatullee gizee leenjitu namni taphatu gizee harkitu hedduu gammada. Waa taphattee waa harkattee fi miti. Dura kubbaan waan qabu gammachuu hedduu adda qaba. Biyya dheetaa daggaafiilee hedduu jira. Si gizee daawwatannaati hamilee addaatu si dhagayama. Saniif jettee kilaba keetiif atis if guddistee isaan gammachiisuudhaaf hojjetta. Gizee isaan gammachiistu dhugaa kiyya akka biyyaattis gizee ta'uun gizeen moo malee gizeen moo fedhu hedduu bakka hedduun aara gizee moo gammachuudhaan galta kubbaan dammoo waan sadi qabdi moo fi walqixa bahuudha san dammoo qabaachuu qabda kubbaa taphachuudhaaf disipiliinaa feessa waan hundarraaf qabdee karas roga ispoortiitiin deebitee sammuu ta'e qopheessitee kabajaas namaas ni kabajaa waan adda addaas si barsiisa. Waan hamaallee hin agartu fuula duraafillee ta'u ijoolleen hedduun kubbaa taphatu irra hedduu chiloota yookiin dandeettii ni qaban ijoolleen teenya waan adda addaatiin abdii murachaa karaa suus jimaatii fi karaa waan biraa keessa seenan dhugaadha nama mursiisa anuu amata dabre waan hin dhabe kana hedduun sheeneessee bakka waan adda addaa keessa seenuu jetta. Hundammoo shayxaanaaf yookiin adawwiidhaaf wanna banuudha isaan gammachuu qaban ana amma amataa fi baatii shananiin dhaabee kanaahu hedduu bakka isaan bakka wanni isaanii akka milkaa'ee lakkaawan galee ana dalagaa dhaabanii dalagaan kiyya hundammoo warraan itti jiraachisa jiruutii jaan itti muhadha akkasi waan fedhe dhuftus alhamdulillah ni jirra if duuballeen deemnu rabbiin nama hunda gammachiisuu barbaada malee addaatti miti. Fiin harkachuu isaaniitiin hin gammadan namni dhabuu isaatiin ka gammadu dammoo ilma namaa natti hin fakkaatu shayxaana. Ati kubbaa kanaan jechuudha ilaa maallaqa ilaa meeqaa fa'aa farramtee ilaa meeqaa fa'aatti harkattee jechuudha. Dirreedoo akka namaa kaduraa kan hin farrame burraayyoodha. Burraayyoo kumsuddam anaaf guddaa ture. Burraayyoo kumsuddam harkannaan gaafa kumsuddam bareedaa ture sanii. Samboda deebi'eetiin mabraataalii kan hin farrame dammoo kilabaan poolisaan ture kan hin salaxanee fi waa hunda achitti galchan dirreedoo akka namaa 40,000 fudhadhe saniin deebi'eetiin jimma amata duraa 70,000 fudhadhe amata lammadaa 120 akkasitti itti fufe egaa jijjiiramni dhufe mindaan waan firmaa mindaadhaan ta'e 17,000 damozni kiyya Kumshaan irraa eegalee hanga 17,000 guddaa baatitti kan hin fudhadhuu ture. Kana hunda kan inni itti jiru kootu asni taphattanaan jaanii waraqaa kiyya kilabaan irraa 17,000 fudhadhu na dhiisisanii kilabaan 17,000 irraa fudhadhu san na dhiisisanii waraqaa as dammoo 50,000 60,000 dhibba fa'aa kafalan. Biyya kiyyaaf taphachuus hawwii waan hin qabuuf biyya biraatiin irra hedduu taphadhe. As taphachuuf dirreedoo hafiin taphadha jeetiin as dhufee mindaanis bareedaa jee giseen dhufu. Kuno simannaa booda akkuma reefu tuqessanitti simannaa booda haala jiruun qoyi hin beekamne xiqqoo nama obsii jecha achumaan na irraanfatan jechuudha. Akkasii kilaboota biraarraa qabdu maali yeroo ammaa? Abdiin kilaboota biraarraa qabu duraan dursee maqaa balleessan san deebisuudha. Kilabootaan abdiirraa qabu ni jiran kan inni taphadhees akkaan taphadhuuf hafeedhaan hedduu ture. Yeroo ammaatti gin hundi cuccufamee jira akka rabbiitiin. Sababa koronaatiin. Amata haaraa gin if qopheessine
if qopheesseetiin deebi'uu barbaada. Biyyaan kiyyaastanii hojuma kiyya kana hojjechuudhaan barbaada. Ayyame namoota hedduutu si beekaa biyya garagaraa warra jiran maqaa balleessiin sirra gaggeeffame kun akkam akka ta'ee fi gaashuun nama akkam akka ta'e himiifi. An gaashulee tun narraaftu gaariidha maqaan tiyya sun Muhammad Ibrahim Khabbaan kiyyaa fi haati tiyya naa baaste naamanis hedduun gammada. Irra hedduun gaashuun na beekan gin maqaa isaan na balleessan kana anaa wajji waliin madaalu. Annama kanaati miti roga kubbaa malee roga siyaasaa keessa hin turre sabummaan dhiiga maal goota sabummaadhaan humaanatti hin fakkaatu anaa miti meeqaatam jeenota meeqaatu wareegame gina ammallee ta'u kanarraa caalaa maqaa balleessaa miti hidhaa miti waan fedhe na dhufu humaa nin danda'a. Ana malee ijoolleen guddattus hedduun laalumatti hin jira biyya keenya silattu Dirreedawaa keessatti. Hundi humnoozoo qabu gandatti abdii murachiisanii ijoollee guddachuu fi Dirreedawaa fi miti Itoophiyaaf taphachuu dandeessu. Meeqaan tam ganda keenya keessaas ni beekta gandi keenya Baarsaa xiqqaa jedhama. Ganda Baarsaati jedhamu gandi garaadaa. Taphataa hedduun bahuu ni danda'a. Kana jeesiif himu ijoollee hunda abdii kutachiisanii akkanumatti maqaa balleessuudhaan ammaas laalu jirra ijoollee xixiqqoo amma kakaatu humna qabdu. Isaanis gaqqabuu barbaadan haala shiiraatiin. Dursee maqaan kiyya obsaa Kaliif jaama. Asuma dhalaataa Duwwaa Sagaliitti ganda garaadaa ganda jaamu irratti dhaladhe. Ani gaashuu yookaan Muhammad Ibrahim kan jaamu nama fakkeenyaaf fuula dura fakkeenyaaf hunda goradee dalaguu ture. Taphataa bakka hedduu gisee taphatuun beekaanii sanii miti amata fuulatti ishii bara 2008 bara 2009 gisee Jimmaa Abbaa Jimmaan dhufanii tireedingii dalagan. Fakkeenya warra nutiif bicha osoo hin ta'in dhalataa gandee xiqqaa akka tureef fakkeenya fuula duraa kan ta'e jaamee ture garuu waan hin taaniin shiran taaniin dhufee egaa asii dhufee ani gisee wantarraa beeraayi budinni taphat isa jechuun nama beeraayi budinni hunda taphatee beeraayi budinni jechuun safaaxaa miti akka safaaxaatti ganda keessa yaamtee waan beeraayi budinni taphattu miti beeraayi budinni hunda taphatee gisee mucaan kun amma deebi'ee ganda keessa gisee akkana ta'u achirraa kilaba ani akka itti ta'ee kilabarraa gamana fidan hin beekne ta'eetis garuu gisee ati nama beektu kana nama taphataa akkana jettee aariyaa godhatte fuula kee dura fakkeenya godhattee gisee ilaalte gisee namni akka isaa kun ganda keessa deebi'e ati wannummaan itti yaaddu sanuu maalirraa hin dalagaa jettee waan tasfaa murtuu jira abduu murtuu jira. Innaa taphataan akka isaa kana amma gandee keessa haaluma poolitikaa wal qabate kana wal qabate Dirreedawaa keessatti jechuudha. Gaashuu yookaan Muhammad Ibrahim akkana godhee saba isaatiif godhee akkana godhee nama ajjeesee dhaqaa dhagaa haree ja'anii waan poosatanii jira. Kana poolitikaan kophaadha kubbaa miilaa kophaadha. Mucaa kana jechuun nama waan takka keessatti waan akkanaan seenaa jee nama yaaduu miti. Namaan ispoortiitiin beeka malee gamanatti isaa seenee agareettis hin beekuusi fuula duraafillee ni agara jee yaadu. Maaliif ispoortanyaan kililii hedduu deemtee taphatta. Kililii hedduu hojii wal taphattoota hedduu hojii wal dhufta. Kanaafuu waan akkanaan hin dalageettee haatu sammuu ta'eef hin sammantu. Sammuu ta'e waan itti wanti hin jenne jecha isaan waan akkanaa godhanii maqaa isaa xureessuuf takka ammoo maqaa isaa akka wantaatti fudhatanii waan ganda kana keessatti waan ganda garaadaa keessatti Dirreedawaa keessatti takka ammoo ganda garaadaa keessatti waan akkanaa godhan jecha amma Muhammad Ibrahim takka gaashuu waan akkanaa irratti agareetti illee beeku fuula duraaf illee nagaru. Waan biraa kan hin jiru jira taphataa gaashuu yookaan Muhammad Ibrahim kajaamu kiramtii gisee iraftii dhufullee guyyuu amatu gisee nagaruun amatu meedaa keessaan dhawu bakka isaa fi meedaan obboleeyyan jechuu ni dandeessa. Sa'aatii rifisaatti illee dhufeeti taphattootan kara ganda keessa kan taa'u ta'e fidee dhufee kubbaa fa'aa hojii taphata. Kubbaa fidee dhufee maaliif mucaan kun fuula duraaf biyyaaf takka ammoo wantaaf gahee mataa isaa ba'uufi. Kanaafuu kiramtii illee guyyuu gisee dhufu amata kanaa hojii amata sadaffaa isaati waancaa gisee azagaajjee gisee taphachiisu. Anillee amal lama taphadheetiin ture amma sadaffaa kiyya balaa konkolaataatiin kan wal harkate kubbaarraa taa'eetiin asalxaanyummaadhaan bahee gahee mataa kiyyaa jechuu bahee kubbaa waancaallee nyaadheetiin jira asalxaanyummaan jechuu. Kana malees gaafaan taphataa tures leenjisaa ta'uudhaanis waancaa nyaadheetiin jira. Wantaas sartifikeetaas akka kilabaa fuudhannee jirra akka Duwwaa Sagaliittis taphattoota gahaa mataasii gahee mitaasii bahu hedduu walitti qabnee turre. Qabaleen Duwwaa Sagal akkana wanta jetteeti wanta seentee fi addii seentee fi
taphattoota san kan harkaa facaafte ta'a. Taphattoonni san yinee garee mooraalii ajaa'ibaarra kan dhufanii gizee gamana wanti deebi'an dammoo kubbaan gizee namni takka wanta si godhee si'an bakka si gafaaffee gizee wanta kee ajjeese mooraalii kee ajjeese waan hedduu si dhaga'ama. Kanaafuu taphattoota san hunda ammaan tana bikkan tattaanitti agarru jirra. Taphataa hedduu jira gandee keessaanii yoon inni dhugaa hime taphataa kanamaan amma warra amma taphachuu jiru jechuudha. Biirraa kaasii ilaa'ee warra sanii hojii warra keenya hojii waliin dhufa warra keenya madaal warra keenya geenye jira taphattootan kanamaa keessa. Xixiqqoon teenya akka gurguddoo kanamaa amma taphachuu jirtu caaltuan abdii guutuun hin qaafirraa. Kanaafuu sababa kana keessa naqanii taphattoota keenya maalii fi hududuu ba'an saniidha kan hin jo'an gaafiin tishi. Akka bulchiinsi Dirmadhuutis gaafii tana akka nu deebisu feena nuti takka ammoo kan sabaan kan taphatee dhugumaan kan sabaa godhanii kubbaa kan sabaa godhu kililiidha tun Dirmadhuu eega janneefu kililiidha moo kam ilmaan Dirmadhuu guutuun taphannee Dirmadhuu waan jaame kan ol fuunee deemudha. Fakkeenyaaf amma Maqalee Faasil kana gizee ilaalte dhugaadha isaan amma wanta yoo jaanis kililii fi furatan maaliif alaafinnati kililii Amaaraa kililii naannoodha kun Dirmadhuu hangiru bulchiinsa moo kam bulchiinsa lama jira akka beenutti Itoophiyaa keessa Addis Ababa fi nuti Addis Ababa amma fakkeenyaaf ilmaan Addis Ababa taphachiisa Finfinneenu ilmaan Finfinnee taphachiisa Dirmadhuu maaliif osoo ilmaan Dirmadhuu jiru osoo ilmaan dhalataa asii qabnu dhalataa biyya biraa maaliif maallaqaan finna maaliif taphattootan gahee hedduu nu ba'u osoo qabnu maaliif biyya biraarraa gamana finnaadha kan hin jiru gaafiin tiyyatanaas bulchiinsi Dirmadhuu akka nu deebisu feena ispoortii komishiiniis akka gaafii tana keessa deemanii akka nu ilaalan feena taphattootan ni qabna abdii murru yoomillee ammallee murru fuula duraafillee murru itaabanna fuula duraafillee ammallee kanamaaf ta'ee Itoophiyaaf agalagaluuf dhaabbannee jira. Ammas waan takka waan dubbaduu jira kubbaa Dirmadhuu keessatti ani shanyii takka ammoo shanyuma bakka waan akka ifiif wal maratanii taphachiisu jiran na fakkaata. Taphattootan akkanaa hedduu osoo qabnu maalii fi wanni akkanaa kun jira wanni akkanaa kun dhaabbatee kubbaa yoo taphanne kubbaa fuula dura yoo goone taphattoota hedduu Dirmadhuu fi miti warra Itoophiyaa alarree bahee nuuf taphatu Dirmadhuu keessa gandee keessa ni qabna. Taphattoota amma biyyoota Afrikaa kan biraa maaliif nu caalaniiti Premier League, La Liga, Xaaliyaan Seerii A keessa mul'atan. Taphattoota asaniif qabu gahee mataa isaa bahu ni qabna hedduu qabna taphataa. Garuu kan isaan nuti taphattoota kanallee abdii isaan murachiisu jiru maaliif fakkaata sabummaa Dirmadhuu keessatti taphatamu jiru kanaan. Sabummaa har'a ati jabaa taate yoo ati kaawwantu taate amata kana kaatee yoo ati kan caaltu ta'e taphataa sana akka ati hin caalle maal si godhan ormiin ta'e kuttee. Takka ammoo akkana taate siin jaaniti si qannasan. Kuni maaliif fedha? Kubbaa feeta moo ormii feeta tapha irratti? Siyaasaan maaliif ta'utti kubbaa irratti? Siyaasaan kubbaan kophaa ta'uu qabdi. Ispoortii eega jaameefu ispoortii fi poolitikaa waliin dhufa walitti hin dhufu. Ispoortiin kophaa poolitikaan kophaa gahee kophaa isaa. Barnoota gizee qaraatu poolitikaa fi ispoortii walitti hin qaraatu. Ispoortii kophaa qaraata poolitikaa kophaa qaraata. Kanaafuu Dirmadhuu irratti waan kanaa kun akka dhaabbisamuun jaa. Isa malee osoo hin ta'in taphattoota hedduu jira amma. Fakkeenyaaf amma akka abdiiti jira. Akka moogee dhugaadha kan inni jedhama moogee Itoophiyaa asii Dirmadhuun xaqqamtu jaanii beeraa burinni Itoophiyaa agalagalu jira. Maaliif taphataan kun Dirmadhuun xaqqamtu jee maaliif biyya biraa xaqqamuuf akka Farahaan jira amma Farahaan jechuun asuma biratti mul'ata ganduma kana dhalate. Akka abdii jaanii abdii short. Taphattootaan akkana osoo jiran nuti osoo isaan fuula dura keenya gorannoo osoo deemnu gii isaan ganda keessa hojii deeman ati maarraa daleedaa'u. Ispoortiin jaamtu sun dhugaan jirti moo hin jirtu? Takka ammoo ispoortiin asalxaanyiin takka ammoo wanti qabeenya isaa godhee kan dalagu jiru fakkaataati. Wanni akkanaa kun osoo jiru kubbaa miti ati waan biraatu akka ganda keessatti yaanne goota. Fakkeenyaaf nuti boodaanis amma taphattoota hedduu jira. Hoolluuf akkuma beekamutti amma kiramtii asitti gizee wurdirii akka jedhamu hanga qaballeen gammadu takkatti taphattoota hedduu mul'ate as keessatti. Taphattoonni kun eessa jiranii hanga jaaman takkatti. Taphattoonni kun hanga eessa jiranii taphattoota kana amma misaalee fakkeenya isaanii kan ajjeesu ta'e garuu gizee wurdiriin tasgaajametti akka isaanii taphatu hin jiru. Gahee mataa isaanii hedduu bahan meedaa keessatti. Akkasuma anilleen kiramtii irratti asalxaanyii ta'eetiin asalxanee ture. Kilaba osoo warreen aan qabe osoo hin ta'in
ወረት ቆ ብራቱ ጊዜ ላልቴ ወረሰ ነው ሶንቴን ሳይዚ ወረ ኺያስ ነው ሶንቴ ወረ ብራቱ ጊዜ ላልቴ ሄዱ ደስ ጃን ክለባ ሰመሌስ ገንዴ ብቻ ሶንቴን ገመለ ጋሪ خናሲ ወልባኔ ተበቶተን ኦሮሞ ኢልማን ኦሮሞ ለለታ ኦሮሞ ሄዱ ቀምና ተበቶተን ማሊፊ ኑፊላለምኒ ማሊፊን ተመነምቲ ተበቱን ነሲብኒ ማሊፊን ከነምነፍ አከ ወለ ዱፌ ነሲብኒ ዮ ከነመፍ ኢትዮጵያ ፊ ሚቲ ቢየብራት ከተበኑ ተበታ ሄዱኒ ባፍና خرا ቢየብራ ረብራ ከኒያ ሰለጠኑ ጅራ አንደር 15 ጊዜ ሰላልተ ሄዱ ደስ ጃን በቃ ተጨብተምን ሳኒ ተበሰን ወር መጋላረ ማል ደለገሙ ጅራ ተካሞ ከነማ ከሰቲ ተካሞ ቢዮተን ፖሊስ ናሽናል ከሰቲ ማልቱ ደለገሙ ጅራ ዮአን ጃሙስ ከሰዱፋ خبان جزء دفتي أصلاً تدري تنرتي هدو دس جا دري تنرتي تدري أنتو غند كرادا أكون بكموتي غند بارسا جامع خم بكم أكاري فو غاشون تبتان إبراهيم سجيتي أك بارسا جامع بكم تبتو تنا كنا سوجراني مالي في فو uddu بديبني حافنان جان كرو خسبوا ما خنا ديفني في خيسا بابني خارا خبا هديبني بيو ريلوانا كانت هذه شورا سبما نكنت يجني سبما خسافني خبانا كانت هتاجنو بعرف أس DBA موت غوريجه موتما غوريجه في كابوس جمانا ديبني أكا جولة تنادلني دبر سافن خنافو مه تايبوتا يو خانمو هريوت هدو بيوت كركرا روان كابدو بيجا ورن فيسبوك رت شير كني أكا هم تشيو بتاني أفان إنسان بيخاني جاشول nama akka turee fi nama akka ta'e gabaaf dumatti waan takka keessallee akka hin jirre yeroo hunda akka ispoortii jaalatu afaan isaan beekaniin ibse. እኔ ያው በተለያዩ ቦታም የምታቆኝ በጓደኞቼ ብዙ አገርም አላችሁ እኔ ክፉ ሰው ማርሎም ሲጀመርም ኳስ ነው እኔ የምጫወተው ቢያንስ ምንም ነገር ውስጥ የለውም በብዙ ሚዲያዎች ስለ እኔን ስም ለማጥፋት የሞከሩ ሰዎች በጣም ብዙ አሉ እኔ እነሱ እንደሚያስቡ ሰው አይደለም በአጭሩ እኔ ጋሹ እንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ አመለካከትም የለኝም ወንጀልም መስራ ሰርቼም አላቅም በህይወቴም ወደፊትም አልሰራም ግን አሁንም ሆነ ወደፊትም ይሄን አይደለም ከዚህ በላይም ቢመጣ ምንም ወደፊትም ይሁን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ወደ ኋላም አልልም ስሜን አጠፉ ብዬ እኔ ስራዬንም አላቆምም ወደፊትም ላቆምም አልችልም አሁን ወደፊትም ቀጥላለሁ እሱን ደግሞ ምናየው ይሆናል እኔ ባጭሩ እንደዚህ ነኝ ብዬ ለመግለጽ ነው የፈለኩት እኔ በማንነቴም በብሔሬን ስለሚያውቁ በዚህ በፖለቲካውን በወቅቱ ያይዘው ያነሱት ነገር እኔንም ሆነ ክብሬንም ለመንካት የሚያስቡ ሰዎች መቼም ቢሆን ወደኋላ አልልም አለው ዝግጁ ነኝ መቼም ደግሞ እነሱ እንደሚሳካላቸው አይሆንም እነሱ እንደሚያስቡት አይነት ሰውም አይደለም ምንም ቢመጣ ከመጋፈጥ ወደኋላ አልልም ማንንም ሰው እንዲያቅም ፈልገው ማንንም ሰው በክብሬም በማንነቴ መቼም አላፍርም እድሜ ልኬን ነው ምኮራው ምንም ይልጣ እንጂ ምንም አይመጣብኝም ቢመጣም ለመመለስ ዝግጁ ነኝ አው ስሜን ካጠፉት አንጻርም ሆነ ማንንም ሰው ከማንንም የበለጠ ለሀገሬም ለድሬዳዋም ሆነ ለኢትዮጵያ ለሀገሬ ኢትዮጵያ ከማንንም በላይ መስዋዕትም ከፍያለሁ አበርክቻለሁ የበኩሌን አሁንም ገና ከማንንም በላይ ለማበርከትም አቅሜንም ለማሳየት አቅሙም አለኝ ወደፊትም ማሳይ ይሆናል አሳይቻለሁ ከማንንም በላይ መስዋዕት ከፍያለሁ እንደዚህ ስሜን ከሚያጠፉት በተለያየ በፖለቲካም ሆነ በሚዲያም ሆነ የስም ማጥፋት ዘመቻ ተካሂዶብኛል ምንም ቢሆን ይሄን ያካሄዱ ሰዎች እቺን ትንሽ ጥቂት ፐርሰንትም ቢሆን ለሀገራቸው ምንም አልሰሩም እኔ ባለኝ አቅም ከድሮም ጀምሮ ለድሬዳዋም ሆነ ለኢትዮጵያ አበርክቻለሁ መስዋዕት ከፍዬ በሚችለው አቅም የበኩሌን ተወጥቻለሁ ወደፊትም ደግሞ የሚወጣ ይሆናል ለሀገሬ የፈለገውን ነገር ቢመጣ ካሁን በኋላ እኔ ማበርከቴን አላቆምም ህይወት ይቀጥላል አዎ ይሄ አሁን ፖለቲካ መጣው ወይ እንቁሻሻ አስተሳሰብ ትተን ለወደፊቱ ሰርተን ባለን በኳስ ብቻ ሳይሆን ባለው
በሁሉም አቅም በሁሉም ዘርፍ ያለ ሰዎች ሁሉም ሰው ሰርቶ ለሀገራችን ይሄ የማይሆን ጨዋታትን ሀገራችንን ወደፊት ለማስከድ መቀጠል ባለንበት ስራም ሆነ ባለንበት ሙያ የበኩላችንን ለሀገራችን ለማበርከት እናስብ። ይሄ ትርኪ ሚርኪ የማይረባ ነገር እንትለን ወደፊት ለመስራት ለሀገራችን የሆነ ነገር ሰርተን እስካለን ዛሬ እንሙት ነገ እንሙት አናቆም የምንችለው ነገር እንስራ። ስሜ መላኩ ዳምጤ ይባላል። በቅጥል ስሜ ካቻ ይባላል። ዛሬ ስለ ጓደኛዬና ስለኔ ትንሽ ነገር እንድናወራ ነው እዚህ የተገናኘ ነው። ከጋሹ ጋር ከልጅነት አብሮ አደግነን፣ እንዲሁም የአንድ ሰፈር የአንድ አካባቢ ልጆች ነን። በሙያም ደረጃ አንድ ላይ የተጫወትን ሰዎች ነን። ከፕሮጀክት እስከ ክለብ ደረጃ አንድ ላይ ተጫውተን ያሳለፍነን። ከፕሮጀክት ከክለብ በናሽናል ሲሚንቶ እንዲሁም በድሬዳዋ ፖሊስ እንዲሁም በድሬዳዋ ከነማ እንዲሁም ከዛም አልፎ አገርን ወክሎ ደግሞ የሚጫወትም ተጫዋች ነበረ ጋሹ። እና ስለ ጋሹ ከመላችሁ ነገር በላይ ነው። ጋሹ በስራው ታታሪና ጠንካራ ሰራተኛ ነው። መልካም ስብዕናም ያለው ተጫዋች ነው። ጥሩም ከሰዎች ጋር መግባባት ያለው ጥሩ መግባባት ያለው ልጅ ነውና ጋሹን በአጭሩ መልካም ሰው ነው ብዬ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ሌላ በተረፈ ያው በስራ ጉዳይ አንድ ሙያ ተጫዋቾች ነንና በስራችን ውስጥ ጥሩም መጥፎም ጊዜ ያሳልፈናል። ዛሬ ላይ አርፈን እንገኛለንና በተጫዋች ዘመናችን ያሳለፍነው ብዙ ነገሮች አሉ። ዛሬ ፖለቲካው የከፋ ሆነና ዛሬ ጓደኛችንም መልካም ስሙን የሚያጎድፉ አንዳንድ ሰዎች በዩቲዩብም በእንትም ላይ የለቀቁበት ከስራ ላይ ጫና ከሰዎች ጋር ያለውን ነገር መግባባትነት እንዲቀንስና እንዲርቅ እያረጉበት ካሉና ስራም ላይ ተጽዕኖ እየፈጠሩበት ያሉ አካላቶች አሉ። እነኛ እጃቸውን እንዳያነሱለት ዛሬኛ ጓደኞቹም ስለሱ መናገር በቂ ምክንያት ስላለ ነውና እግር ኳስ ከፖለቲካም ከብሔርም ከዘርም ነፃ የሆነ ነውና እዛ ነገር ውስጥ እንዳልሆነ እኛም ጓደኞቹ ልንነግራችሁ እንወዳለን። ሁለተኛ በስራ ላይ በነበረን ነገር ዛሬ ላይ ቁጭ ባልነበት ሰዓት ምንም የሚደግፈን ሰው የለንምና ሁሉም ነገር በዲቢ ሆኗል ዘንድሮ እና አሁንም አቅሙ አለን። እኛ የመጫወት አቅሙ አለን። ኃላፊነት ወስዶ የሚጠራን አካል ቢኖር የመጫወት አቅሙ አለን እኛ። ስለዚህ ዞር ብሎ የሚያየን ሰው ነው የለው። አሁን ሁሉም ሰፈርተኝነት እየተባለ በክለብም ደረጃ ይሄ ነገር ደርሷልና ብር ከሌለ መጫወታችን የሚባል ደረጃ ሁሉ መጥቷልና እኛ ደግሞ ይሄንን ልንነግራችሁ የምንፈልገው በተግባር ማሳየት እንፈልጋለን። እንችላለን። አሁንም ክለብ ውስጥ ከማንኛውም ሰው ጋር ተፎካክረን የመጫወት አቅሙ አለን። እግር ኳስ ደግሞ ፖለቲካ ብሔርን የሚወክል ስላልሆነ አቤት የሚለን የሚያዳምጠን አካል ካለ ዛሬም እኛ ለማሳየት ዝግጁ ነን። ለሀገርም ያገለገለን ሰዎች ነን። ለሀገሪቷም ብዙ ነገር አድርገናል እና ይሄንን ነው የምላችሁ። ጋሹ ጋር ብዙ ነገር አለኝ። ጋሹ ጥሩ ሰው ነው። የገጠመኝ ደግሞ ያለን ነገር አንዴ ኮፐር ቴስት ልንፈተን ናሽናል ሲሚንቶ ኮፐር ቴስት ልንፈተን እንትን እያለን ተለቀቀንና ኮፐር ቴስት ላይ የጋሹ ገጠመኝ ጋሹ ከ6 ኬንያ ከሚመሳሰሉ የጋምቤላ ልጆች ጋር ተለቀቀና ጥሎን ወጡ። እነሱ በሩጫ ጥሎን በሚሄዱበት ሰዓት ዙሩን መምራት ጀመሩና ልንደርስባቸው አልቻልንም እኛ። በዛ መሀል አሰልጣኙ ምንድነው ጋሹ ፍጠን እንጂ ምናምን እንዴ ከ6 ኬንያ ጋር ለቃችሁኝ ወዴት ነው ፈጥነው? እኔ እኮ ፈረንጅ ነኝ የሚል ነገር አለ። ራሱም እኮ ጥቁር ነው እና እንደዚህ የሚያስቀን ሁሉ ተጫዋች ነበረ። ይሄ ተጫዋች ዛሬ የምታዩት እንኳን ፖለቲካ ውስጥ ሊገባ ቀርቶ እና ጋሹ ሌላ ጊዜ ደግሞ በምርጫ ሰዓት ጥቁርና ተክለ ሰውነቱ ሰፊ ስለሆነ ብዙ ጊዜ የተለያየ ሀገር ለምርጫ በምንሄድበት ሰዓት
በጥቁረቱ ያሸንፈ የሰውዬ ምንድነው ከኛ ማል ምን ለየት ያለ ነገር አለውና ነው ቶሎ የምትመርጡት በምንበት ሰዓት ያው ለካሱ ግርማ ሞገሱ ነው ያስመረጠው ያለውና ይሄንን ነው የምለውና የኢትዮጵያ ህዝቦች ይሄን ቫይረስ አጥፍቶልን ከዘረኝነት ወተን ተፋቅረን እኛ ወጣቶች ይሄንን ታሪክ በጥሰን የነበረውን ነገር አጥፍተ ነው የድሮዋ የቀድሞዋ ገንደገራዳ የምትባለዋን ሰፈር እንድናመጣት ፈልጋለሁና እኔም ከጓደኞቼ ጋር ሆነን እጅ ለእጅ ተያይዘን ሃይማኖት ብሔር ዘር ሳንልኛ ሁላችንም አንድ ሆነን የተሻለችዋን ሀገር ለትውልዱ ማስረከብ ስላለብን የዚህን ኃላፊነት ግዴታ ተያይዘን እናልፋለን። አመሰግናለሁ። ፖለቲካና ስፖርት መለየት አለባቸው። ህብረተሰቡ ጥሩ ስም ያለውን ለማበላሸት በዚህ መሞከር ለሀገራችንም ሆነ ለምናችንም አይጠቅምም። ሰላምና ሁሉም በሚችለው አቅም ወደ የተሰጠውን አቅሙን አውጥቶ ለሀገር ማበረከት ነው እንጂ ፈረንጅም ይላል ፖለቲካል ኢዝ ደርቲ ጌም ይላል። እኔ አሁን ስፖርተኛ ነኝ። ስፖርት ከድሮም ጀምሮ ለሀገሬ ማገልገል የምችለው እሱን እያገለገልኩ ነው በትንሹም ቢሆን። ግን ካሁን በኋላም ቢሆን ማንንም አልታገስም። ምንም ይምጣብኝ በብሔሬም አክብሮኝ ብሔሬን ሃይማኖቴን አክብሮ አብሬው የሱም ብሔርም ሃይማኖትም አክብሬ አብረን መኖር ያለብን በፍቅር። ማንንም ሰው ብሔሬንም ሃይማኖት እንዲነካብኝም አልፈልግም። ማንንም አልነካም። ስለዚህ ስለ ራስ ብዙ ማውራትም አልፈልግም። አሁንም ለጊዜው በአላህ ነው እንጂ በእነሱ ትእዛዝ አይደለም። ያቆሙም ለጊዜው ቢሰሟቸው ሰምቷቸውም ስራዬ ላይ ብዙ ፈተና ቢሆኑብኝም ወደፊት እንደማልፈው ደግሞ በእርግጠኝነት አልጠራጠርም። አለፌ ማስበው ደረጃ አለ። እስከ ፕሮፌሽናል ሆኜ ለመጫወት ነው አላማዬ። እዛ ደረጃ እንደምደርስ ከአላህ ጋር እርግጠኛ ነኝ ኢንሻአላህ። እሺ ቴንክ ዩ